Akkanii shaqaxa siyaasaa Oromoo saboota biraatiif gurgurii isaanii qabxiilee hedduu galmeessisan on behalf of Oromoo namaan hedduu hojjetiisa jiru. Masfin hedduun namootaatu si beekanii warra ammaan tan nu ilaalisa jiru wal baraadhu. Nagaa jennee irraa warra na beekneef warra na beekaniif maqaan koo Masfin Fayyisaa jedhama. Asuma magaalaa biyya Ameerikaa keessa magaalaa Minisootaatti jira. Nagaa jedheera. Haa ta'uutii baga jiraatte. Hordoftoota keenya innaa isin kan waliin turtan teete gara gulanaa gula sababa teeknikaatiif namoota nuti barbaannu hedduun dhufanii jiranu gara gulanaa guraatti nageessaa oddoo duubee dabalatee namooti biraallee join nu godhuuf jiru. Innaan waliin turtaniitiin jettan xiixxuu siyaasa biyyattiin seentee itti rakkattee irratti marii bal'aa godhiisaaf jirra. Nu waliin tura hordofaa. Comment godhaa, share godhaatiin turtii asiin duubaa kan waliin turtan amantii guddaa qabna. Ammaan tana kallattumatti gara sagantaa keenyaatti deemna. Masfin akkuma ati beektu waraanni marsa sadeessoo kun haga jalqabame torbaan tokko guutee bira dabree jira. Biyya waggaa lamaan dabree kana keessatti mootummaan TPLF'n walaa'isa jira. Waggaa lama keessatti yeroo sadi TPLF itti deebitee mootummaa sentraalaa aatee jirti. Dhuguma TPLF fedhii fiitiin yookaan intrastii fi irraa kaatee mootummaa isa jirti moo namoota dhibii humnoota waan kana erganuu biyyattii tana goolanii faayidaa irraa argatiisaaf yaadisa jiran gaaffii namoota hedduuti. Mee achumarraa haa eegaluuti. Maaliif TPLF itti deebitee waggaa lama keessatti sadi mootummaa aatee Fayyisaa? Egaa akkuma beekamu TPLF eenyu kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Maaliif lola gizee sadii biyyattii isa keessatti maaliif calqabni akkamitti lolli kun ka'e? Dhuguma fedhii uummata Tigraay mootummaan federaalaa naannoota jiranirra hacuuccaa waan irratti ga'eef mirgi isaanii waan dararameef loogiin waan irratti ga'eef naannoota jiraniin ala mirgi isaanii waan raagabeef fi kan lolli kun ka'e kan jedhamu laallamuu qaba. Akkuma beekamu waggaa 27 biyya san mugsiidhaan bulchaa turan TPLF'n akka isaanii ta'utti akka ofii bulanitti uummata Tigraay maqaa haa himatan malee uummanni Tigraayis uummata Oromootiin ala ajjeechan irraa ejjetamu malee hidhamuun isaanii ol. Magaalaa naannoo Tigraay keessatti dargaggeeyyan TPLF irratti kaasee gaafii waan tokko kaasee dhiiga qabsaa'ota wareegamanii irratti qoosta jedhamanii manni murtiitti illee jiru fuudhanii baadoo siddistidhaa turan uummata Tigraay jechaa. Qabsoo uummanni Oromootii fi uummanni Amaaraattis uummanni biyya sanii fincila gara adda addaatiin kaase dhiibbaan mootummaa wayyaan irratti godhame maastar pilaanii Finfinnee wajjin kan wal qabate daangaan isaan Amaararraa fudhatan Walqaayitirraa fudhatan akkuma mootummaa federaalaa dhaabaniin waa'ee Walqaayit kun gaafin itti ka'aa ture naannoo san saba Amaaraa qulqulleessanii waraana bara dargii lola keessatti ture fuudhanii achi qubachiisanii qabeenya lafa sanii irraa gurrachaa turan jechaa. Hawaasa naannoo sanii akka sabaatti balleessan jechuun hin danda'amu. Fincilli kun fincila maastar pilaanii Finfinnee wajjin walitti hariiroo hidhameen TPLF fincila dhaabuma isaan keessa jiru Ba'aadeenii fi OPDO'n hariiroo walitti godhataniin qabsaatuma isaan keessa jiranii morma qabatanii hojiin TPLF olaantummaa saba tokkoo garee muraasa garee Tigraay illee odoo ta'in garee warra Adawaa kan turan biyyattii isa bulchaa akka turan kan beekamedha. Gaafa aangoo irraa ba'an duraan Tigraay dhaqanii walgayiidhaaf dhaqanii ganama aeroppilaanidhaan deemanitti galgala deebi'anii Addis Ababaa bulan malee odoo du'anii Maqalee bulan ani gizee baay'ee wajjin deemaa ture. Nuti magaalaa Maqalee waggaa bullu isaan bishaan hin jiru bakki bashannanan hin jiru achi keessatti bashannanuu danda'anii ganama walgayii godhanii chaartara aeroppilaanidhaan deebi'anii Finfinnee bulanii
walga'iinoo itti fufus kan ta'e ganama deebi'anii dhufu. Uummata keessaa ba'an san rakkoo magaalli Maqalee qabdu san furuurra keessaa ba'anii Finfinnee jiraachuu amma namni nuti kun jiru aga Amaarra Oromoon wal jibbe nu itin jiraanna dhumaatiin keenya kan ta'u Oromoof Amaarri boo walii gale kanammoo akka waliin galle irratti hojjennee jirra lafa qabannee jirra jecha jedhu abdii qabanii lafa bal'ifatanii gamoo guguddaa ijaarratanii mana paalaasii guguddaa ijaarratanii ijoollee ofii biyya alaa ergatanii bashannananii Amaarri Oromoon akkuma wal nyaatetti isaan jireenya isaaniitti fufuu murteeffatanii kan turanidha. Kun odoo yaadin gizee gabaabaa jalatti harkaa kufe. Gizee gabaabaa jalatti harkaa kufuun isaa uummanni waggaa 50 TPLFtiin mataan isaa hadoodamee koo TPLF jiraachuu baatte sabni Tigraay lafarraa bada kan jedhu jenereeshinii 2 sammuu kanaan guddateera. Jenereeshinii 2. Jenereeshiniin bara dargii dura dhalate waa'ee kana dhagaa guddate. Jenereeshiniin bara Mallas waa'ee kana dhagaa. Jenereeshinii 2 kanatu jira. Kana Sillaasee godaananii jiru. Inni Abboo Isbaat Naggaa fa'aa warra dubbii kana kareetti godheera. Jenereeshiniin bara dargiitii fi bara Mallas dhalate garuu sammuu wayyaaneen isaan gorsite san Waaqayyoo caalaa TPLFtu uummata Tigraay uume jedhanii warra amananidha. Kanaaf qiimii irratti hin qabanne jechaadha. Waggaa 27 hogganoonni magaalaa Maqalee lagatanii walgahii dhaaqanii achi buluu jibbanii deebi'anii Finfinnee bulan kana gaafa isa irraa kutaman welkaam jedhee simate uummanni Tigraay. Inni fudhatee jechaadha ijoollee teenya jedhee. Gizee kana propagandaan isaan hojjetan nuti kan aangoo federaaleetti irraa jibbamnee ari'amnee waan mirga keessaniif qabsoofneedha kan jedhu propagaandaa hojjechuu jalqaban jechuudha. So magaalaa Maqaleen galanii propagaandaa duraanuu sammuun jijjiiramee jira hawaasa kana jibba mootummaa federaalaatti irratti ijaaruu jalqaban jechuudha. So jibba mootummaa federaalaatti irratti ijaaruu jalqabaniin isaan humna wanaa sababa daangaa Eertiraa durumaa sodaawwan qabanii Finfinnee hawaasaa ka'ee mootummaa federaalaa harkaan nu harkaa bu'e waraanni guddaan Tigraay keessa waan jiruuf humnaan kan dhufe soo ta'e cabsinee bulchuu hin dandeenye. Aga amma dogongorsiisnee federaalizimii jecha jedhu kanaan bulchine. Kun garuu feelannu jalaa ta'e humna waraana qabnuuni mootummaa federaalaa kana amma garboomsine bituu hin dandeenya. Kalkuleetiin isaanii durirraa kan ka'edha. Shakkii qabu. Federaalizimii dhugaa gaggeessaan jiran wambara 37 wambara 500 maalirratti murteessu kana hin beeku akka sirni federaalizimii dhugaan biyya sana keessatti deemaa akka turre hin beeku. Gaafa kun gara dhugaatti akka dhufu hoo jedhamee ta'u qabaman bakka sanatti murteessuu akka hin dandeenye hin beeku. Kanammoo hoo kanaan ol ta'e humnaan hin bulchina. Humnaan bulchuudhaaf immoo waraanni biyyattii jiru sun xiyyaarri qilleensaa koyaatti galchanii Dabrazayit duwwaa godhanii teekinooloojiiwwan jiran Maqalee akka galan godhanii intarneetii illee taaworii isaa Finfinneedhaan kan walitti qabame kan kophaatti akka biyyaatti dhaabbatu Tigraay keessatti dhaabanii kan hunda uummatatu warra isaan irratti qabsaa'utu gowwaa malee isaan kana durumaa qabsaa'aa turanidha. Durumaa itti qophaa'aa waan turaniif gaafa mootummaan federaalaa harkaa dhaban hoo mootummaan federaalaa waan Tigraay gaafatte kenne welkaam jedhanii jiraachuu. Hoolakki kun isinii ta'u kun mirga keessanii muti walqixxummaadhaan biyyattiin sun bulchuu qabdi hoo jedhan lolaan humnaan fudhachuu kan karoorfatanidha. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa irratti akka Abiyyi immoo akkasitti isaanii deemuu hin dandeenye waan ta'eef lolicha qawwee fudhachuudhaaf barbadeessanii warri immoo jalaa eeresseeraan nan xumura warri immoo biyyattiin sun biyya dadhabduu akka taatu barbaadan immoo
intarestii mootummaa federaalaatii fi TPLF hedduutti uumame san akka carraa guddaatti itti fayyadaman jechaadha. Akkuma beektu biyyattiin Itoophiyaa sun waggaa 20 hedduutti lola godhan. Waggaa 20 bara dargii beeki. Dargii irraa buunaan TPLF wajjiniini, Shaabiyaa wajjiniini, Shaabiyaa irraa buunaan immoo lolli kun hin calqaban. Waggaa 20 hin guddatta, waggaa 20 mucucaatte kufta. Waggaa 20 hin guddatta, ol baata, xaararra geessee waggaa jedhan mucuceessanii gassi buusan. Warri immoo biyyattiin sun hiyyummaa keessa jiraatu, akka hiyyummaa keessa bultu, akka fedhanitti ergatanii bulchuu barbaadan. East Afrikaa kanarraa warroonni fe'aa jiran, fe'aa qaban, Ameerikaas ta'e, Awurooppaan ta'e, biyya kadhattee jiraattu malee biyya qabeenya diinagdeedhaan guddattu arguu waan hin barbaanneef sababa kanaan TPLF duuba ta'anii akka isin gargaara mootummaa federaalaa foqqolchaa jedhanii gargaaruu akka calqaban waadaa galaniif karaa guutuudhaan lolicha kana calqaban. Lolla kanarraa kan ka'e egaa waan isaan barbaadan san hunda waan ta'iniif abadan isaanii moti amma kan nullaa jiru. Diriddiriin godhamaa jiru fe'ii uummata Tigraayiif odoo ta'in fe'ii biyyattii san koloniyaalizimiidhaan bituu warroota barbaadanitu kana hoo fudhatan malee kanaan daraddariinaa jedhanii waraanichi alaamaa kan deemaa jiru haala kanarraa kan ta'e jechuun barbaada. Wanni duubatti deebi'ee kaaseef hawaasni kan dhaggeeffatu inni irraa fanna nuti gizee baay'ee hawaasni keenya waan kalee qabsoof waan engadda jenne har'a irratti maaliif kana bira geenya waan hin jenneef kun yaadannoo akka ta'uuf kan kaasee obeessa. Haa ta'uti horii bulii masfeen sirriitti ibsitee jirta. Asuma irratti dabalee si gaafatiisaa fi jalqaba waraana kanaatiif waraanni lamaan duraan dabre kun akkuma jirutti sanillee namooti wanti gaarii hin qabne akka tokko walitti makanii hubatiisa barbaadan keessattuu gama kennu uummata Oromoo kanaani akka TPLF gaafa qaraa itti qophooftee kontomtee mootummaa federaalaa keessattuu iyyuu izii ol aanu ka Tigraay keessa jiru harki 85 biyyattii waraana biyyattii sumni biyyattiis gaafa san achi ture akkasiin attaake goote adumaa beekamiisa jiru akka waan mootummaan nagaya hin barbaanneetitti namooti waan sanii jallisan ilaalisa barbaadan hin jiranii waraana marsa lammeessa olletti TPLF jalqabsiisa siitiif waan gaaffii qabaati miti saafnaa waraarra daallan jedhee geetaachuu waraana lammeessoo akka isaan jalqabsiisan waraana marsa sadeessoo kanallee immoo TPLF jalqabsiisuu isiitii fi waan si gaafadhu miti mamaan qabdu sababa isa mootummaan haga ammaatitti waraana ka deemsa jiru lafa Amaaraatiif lafa Affaarii gubbaadha gara lafa Tigraayitii iyyuu qaxxaamureetu iyyuu hin jiru kana jechuun mootummaan difeensi muudii gubbaa jira mootummaan dhoowwatiisa jira humnoota mootummaa dhoowwatiisa jiran isaan immoo attaa hodhiisa jiranii jechaadha saniif jecha magaalaan akka qobbo ofaata gammaatu iyyuu harka isaanii keessa jiran masfin garuu haa ta'uuti malee namooti gariin wanni isaan jedhanu jalqaba waraana kanaatii fi isaanii dhukaasa haaban nuti malee sababa gahaa nami kenneef mootummaadha isaan uummata Tigraay uummata biyya Itoophiyaa keessa jiru osuma ta'anu ibsaa hin qabanu bishaan hin qabanu mana yaalaa sirrii hin qabanu qorsa hin qabanu wantoota garagaraa kana waan beezik ta'an waan ilmaan namootaa ittiin jiraatisa sammalee jiraatu hin dandeenye waan akka neetworkiitiif waan kana mootummaa waan dhoowwee fuuyyuu wanti kunini akka isaanii gara waraanaatitti deeman akka isaan cabsanii waan kana keessaa bayisaa fi yaalan godhee jira sababa gayaa godhee fi jira jedha international communityin faatii as gubbaa irratti maal jetta masfin mootummaan sababa gayaa kennee fi jira. Dhugaa dubbachuudhaa fi biyyoota addunyaa keessa jiran akka mootummaan Itoophiyaa daangaa isaa lafa isaati keessatti akka biyya biraatitti odoo of laalan mootummaan federaalaa harka bal'atee uummanni Tigraay bara wayyaaneetu gargaarsan jira. Barma wayyaanee ምግብ ለስራ kan jedhamu gargaarsa ture baruma wayyaanee ani beeka Tigraay hunda waraananis na ture sanii booddeedhaanis uummata Tigraay baadiyyaadhaaf aga magaalaatti beeka. Uummanni Tigraay magaalaan Tigraay akkuma duratti magaalaan Maqalee gudditti bishaan hin qabdu ture. Gizee dheeraadhaaf duratti kanas hin jedhe hogganoonni TPLF magaalaa Maqalee walgahiira buluu maaliif hin barbaanne kanas hin jedhu bishaan hin qabdu magaalittii. Rakkinni biyya Tigraay rakkina bara Abayyi lolaan uumame odoo ta'e enda'umani
dhugaa dubbachuudhaaf gizee biyyattiin tuni lola keessa galteen booddee gargaarsi sababa lola kanaatiif qorichi ta'ee nyaanni ta'ee nadaajiin ta'ee maaliin ta'ee biiliyeenan meeqan gara Maqalee deemee jira. Naannoonni mootummaa federaalaa irraa baajetan arganne sababa lola kanaatiin addunyaan hundi mootummaan federaalaa birrii biiliyeena meeqa naannoo Tigraayitti baase. Deebisee ijaaruudhaaf. Gaafa lolli duraa xumuramee Gizaawi Astadaadarii dhaabee miliyeena meeqatu naannoo sana irratti ramadamee ture. Ibsaa fi baankii fi tajaajila hawaasaa kennuudhaaf mootummaan federaalaa naannoo isaa keessatti mirga qabaachuu qaba. Baankii ergitee qawwee ittiin bitadhaa ittiin ergitamoo intarneetii gadhiistee informationii argadhaati ittiin naannoodhaa jettee kennitamoo mootummaa federaalatiif beekuma kennanii hojii tajaajila hawaasaa akka hojjetu nageenyi biyya jirre keessatti ibsaa fi baankii hoogganuu dhiisuu diddan illolla jechuun kun biyya addunyaan jirre keessattis gaafatameettis hin beeku kennameettis hin beeku. Deeggarsa miliyeena meeqan galu waraana ittiin shaakalchiisachaa turan isaan. Humna ofiit ittiin cimaa jiran biyyi beela qabdu waraana aga kana ga'u shaakalchiisachuu hin danda'u. Waraana aga kana ga'u lolatti erguu hin danda'u. Waraanni ibidda akka ibiddaatti nyaata. Xiyyiitiin ibidda, waraanni nyaanni ibidda, sinqiin qallamni waan baay'ee waraanni biyyi takka waraana keessa jiraachuu jechuun waggaa tokko ji'a 6 yookaan ji'a 5 waraana keessa jiraatte misooma waggaa 20 hoomechite ibiddatti qabsiistee guddaa jechaadha. Uummata beela'eetu waraana kana hunda odoo nyaati waraanni lolu hin jiru. Odoo shaakalee waraanni lolu hin jiru. Warri akka Itoophiyaan dadhabdu barbaadan maqaa uummata Tigraayin qabeenya guddaa karaa sana ergaa turan. Waraana sitti makanii ergaa turan. Inda'uun kanaan kan itti gaafatamuu qabu mootummaa federaalaati. Karaa bal'atee nageenyatti bu'a jechaadhaaf dippiloomaasii addunyaa wajjiniin waliin lolu jechaadhaaf hin beekama. Akka lolli kun lola TPLF akka hin taane warroonni Itoophiyaan akka dadhabdu barbaadan duuba akka nu lolan mootummaan federaalaa hin beeka. Kanallee akka ta'u oduma beeku uummanni Tigraay uummata kooti. Dippiloomaatiidhaanis ta'e maqaa beelan uummanni jedhanii waan biraa akka sababaan arganne godhuudhaafis garaa bal'ate akka qabeenyi dhaqee qophaa'ina waraanatiif ta'aa akka jiru uummata Tigraayiif akka oolle oduu mootummaan federaalaa beeku garaa bal'atee gargaarsa guddaa kennamaa ture. Yaa asirratti siifi wanni jedhiisaaf akkuma beekamu fakkeenyaaf boba'aa gaafa hin giddaa mootummaan isaaniif kenne half trillion gara tiliyoona giddu galeessaa akka ta'u 500,000 olii liitirii 500,000 olii mootummaa warroota tola ooltummaa oolanuu UN jalaa fudhataniitiin dhimmuma kanaaf akka isaan itti wanni fayyadamiisa jiran hin beekama. Tanaan durallee lakkoofsi mallaqa isaa harkaan baduuti malee biliyeena hedduu boreessummaa gaafsanii waraana guyyaa jalqabanu gaafa mallaqni Itoophiyaa birriin jijjiiramte wanni kaan pileeniin fe'anii Maqalee deemanii buusanii fi mallaqa san cufaa fudhattee boreessummaa gaafsanii waraana eegaluunis hin beekama. Kunini namoota mootummaan kanan goone san hin goone jedhanuu fi fakkeenya gaarii ta'aa fi haa ta'uuti malee obbo Masfin akkuma beektu uummati Tigraay uummata miliyoona 6 olitti Tigraay keessa jira. Miliyoona 6 kunini namoota TPLF muraasaaf jedheetini basic necessity waan sila jireenyaa fi maluuf kana ibsaarraa, bishaanirraa, qorsarraa, mana yaalaarraa, gargaarsa nyaataaf dhugaatiirraa kanarraa maqfamiisi kunini
akka namni wanni mul'ii walta duudde akka inni horatu qaba. Akkaataan adda baasanii TPLF waan kanaaf itti gaafatamtuu teete gara seeraatiif fidanuuni yookaan to'annoo seeraa jala oolchanuun yookaan isaan itti gaafatama akkaataan isaan godhanuun akkaataa isaan uummatni Tigraay sababa isaaniitiif jecha paanish akka hin taane akka hin eddaramne akka inni hisaaborra kaane akka hin kanfalleef akkaataan godhamiisa danda'uun hin jira waan ati jedhisa jirtu kan hubatiisa jira anilleen itti walii gala gaafii akka ittiin qabdu garuu namooti PLF mootummaan barbaadu sun namoota waraana san jalqabsiisan namoota lakkoofsaan lakkaa'amu tokko lama sadii afur jennee namoota haga beellu namoota saniif jecha uummata gara miliyoona 6 ammoo sarviisii kanarraa uguramee jiraachuun isaa hagam geetu sirriidha. Kan akkaataan ittiin fooyyessiisuu danda'an uummata mootummaa fi uummata Tigraayis akka waliin dhabne international community illeen uummata Itoophiyaatiin yookaan mootummaa Itoophiyaatiin akkaataa isin waliin dhabne akkaataa waan kan smoothly wal simsisiisanuun jiraatiisa hin dandeetti. Uummatni basic service akka inni argatu akkaataan godhanuun warra kaan ammoo adda baasanii akkaataan dhaanuun yookaan ammoo itti gaafatamummaa seeraatiif fidanuuf warra TPLF sanii obbo Masfal. Kuni ila duratti si kaaseen ture. Uummanni Tigraay odoo beela'e odoo rakkoo dhugaa beela'e rakkoo siyaasaa qaba malee rakkoo deeggarsa dhabuudhaaf beelee odoo ta'e uummanni Tigraay jaartiif jaartiin daa'imni gara lolaa dhufuurraa warra nama kuma takkan teenyeef jecha beeluudhaan hin dhumu ture. Kan isaan irratti fincila kaasuu hin dandeenye odoo uummanni naannoo Oromiyaa fakkeenyaaf mootummaan Shimallis mootummaa federaalaatiin wal lolee uummanni Oromoo beela'ee rakkatee jiraate eenyu irratti fincila kaasa? Federaala wajjin wal loluu dhaqamoo Shimallis ofirraa kaasuu qabsa. Warri Tigraay lolatti dhufanii dhumuudhaaf hin dadhaban. Warra kuma takkan teenye sanarratti fincila kaasuu garuu hin barbaadan. Kuni maal jechuun beela'anii odoo ta'in intarestii siyaasaa qabaa jechaadha uummanni Tigraay. Rakkina deeggarsa abuurraa kan ka'e odoo ta'in deeggarsa olaantummaa siyaasaa Tigraay barbaada jechaadha uummanni Tigraay. Kuni maaltu mirkaneessa? Waggaa 27 isaan Itoophiyaa dhiitanii bulchan maqaa kootiin sabaaf sallammoota biyya keessa jiran hin ajjeesinaa jedhanii gaal tokko mormii ageessisee beeku uummanni Tigraay. Ijoolluma isaanii haa ta'an malee of yaa beela'an, of yaa dhoobatan, of yaa rakkatan, of yaa hidhaman, of yaa dararaman siyaasa olaantummaa argachuudhaa kan ta'e beela'u dhooban. Hawaasni dhugaa beela'e. Wanni inni itti beela'eef, wanni itti rakkateef nama kuma tokko hin taaneef akka ta'e uummanni Tigraay kan galuu fi dadhabeeti matu. Magaalaa Maqalee keessatti fincila kaasuu dideeti gara daangaatti itti loluudhaaf dhufa. Daa'imaa kaasee aga molokse. Kuni maal jechuudha? Biyyattii isa keessatti nuti olaantummaa barbaannaa jedhee amanu. Hawaasni saayikooloojikaalii duratti siin jedhe sanii. Nuti olaantummaa biyya sanii hoon bulchin biyyi tun diigamuu qabdi jedhee amanu. Molokseenis Moloksoonis buna nu fidanii nuti laa warra Booranaa qabna haadha warraa. Bunaaf nagaan dhabini. Aduun nu dhiifama. Dhoomaa rakkoon hin jirtu. Maal jechuu kooti? Ani kanan laalu uummanni Tigraay dhuguma hin beela'e. Inni hubate, inni rakkate, mooti. Nutu beela'anii dhoobatanii jennee boonyaaf malee isaan hin beelofnes hin dheebonnes. Hawaasni dhoobatee beela'e waraana aga kana ga'u waraana cimaa ijaarranne jedhanii taasisanii miti ajajoonni waraanni isaanii. Dhakaa nyaataniitti ijaarratanii. Biyya nyaataniitti ijaarratanii. Deeggarsa humna alaatirraa baay'eedhaan galuuf waraanni nyaatee dhugee quufee loluudhaaf qophaa'ee qaba. Uummanni Tigraay qulqulluun koo dhuguma beela'e deeggarsa naa dhufe deeggarsa addunyaan na qarqaare qoricha addunyaan na qarqaare odoon ani dhibamu odoon ani beela'u maaliif waraanaaf kennitan jedhee fincila kaasee jira uummanni Tigraay.
Kaas kaasus barbaadu. Gowwummaan akkanaa uummata Oromoo bira jira. Uummata Tigraay bira jiru. Gowwummaan akkanaa saba biraa bira jiraachuu danda'a. Uummata Tigraay bira jiru. Maaliif attaachimantiin olaantummaa siyaasaa biyyattii san keessatti koonu bulchine malee waliin buluun barbaannu kan jedhu parsantii dhibbaa naman. Sitta deebi'a Masfin, sitta deebi'a. Yaa buna dhugee agarsiisani. Obbo Tasfaayeen dhufee jira. Obbo Tasfaayee akkam jirtan? Unmute godhime. Ammaan tana hin dhagaa. Uummata nagaa fuudhe Obbo Tasfaayee. Nagaa akkam fayya? Fayya galata waaqaan badini baga jiraatte egeree fuuti dhageessa jirta jedhee amana. Wama ammaan tana Masfin jedhe kanarraa mee itti hafuuf nuti. Uummata hin dhagaamu? Omaan nageenya amma seene kana. Egeree fu seente hagam tokko irra sii deebi'a waa'ee xiixxuu siyaasa biyyattiin seentee itti rakkatiisa jirtu kana gubbaarra mari'atiisa jirra. Namoota hedduun sababa garaagaraa irraa ka'aniitiin sarviisiin jiraachuu dhabuu Obbo Tasfaayee na dhageessa jirta. Hello. Obbo Tasfaayee na dhageessa jira. Hin fakkaatu neetworkiin isaa gaarii hin fakkaanne. Wama cufaafuuyyuu gara Masfiniitti deebi'a. Wama rakkoon hin jirtu. Masfin gara keetii haa deebi'uuti. Kanumarraa ka'aniitiin namooti hedduun waan jedhanu keessattuuyyuu gama aktivistoota Oromootiin yennaa laalleetiin jenne waraanni kunini waraana uummata TPLF irra baname osoo hin ta'in uummata Tigraay irratti baname. Kana waan ta'eef uummati Oromoo waliin dhaabatiisaa mala jedhanii hedduun isaanii sooshaal miidiyaa fi miidiyaalee garaagaraa gubbaatti ennaa isaanii dubbatan hin mul'ata. Akkuma ati beektu kan kun amma tireendii haaraa aadaa haaraa Oromoo keessatti dagaagdee jirtu taatee hin mul'atti. Anilleen dhugaa dubbatiisaa fi namni tokko akka gaazexeessaafaatti namooti gariin saayidii qabatiisaa ammallee maali jedhanii dhugaa irraa garuu goriis hin danda'amu. Dhugaan jirtu sunilleen TPLF ganna kiyya guutuu uummata Oromoo nama duudii ol salphichee namaa gadi nu gootee jirti. TPLF salphichee namaa gadi nu goote. TPLF dhiiga ilmaan Oromootiin aangoorraa buute sanii dhiiga ijoollee Oromootiin deebisanii aangoof fidisa hin danda'amu. Abadan uummata Oromoo haga danda'u hundaayyuu dura dhaabatee faccisiisaa malee TPLF sanii fi akka aktivistoota yookaan doktoroota yookaan piroofeesarooti gariin faayidaa dhuunfaa fiiniitii fi yookaan ammoo iigoo fiiniitiif jedhan sanii miti. TPLF eenyuyyuu caalaa Oromoo gad qabsiisistee jirti. Wama hundaafuu aktivistoota hedduu wanni isin jedhiisa barbaadanu waraanni kun waraana TPLF osoo hin ta'in uummata Tigraay irratti baname. Kanumaafuu uummati Oromoo waliin dhaabatiisaa malee jedhaniitiin dubbatan. Dubbitan akkamiin ilaalte Obbo Masfin? Ani uummata Oromooti kana jedhan jedhu. Kan kana jedhu uummata bara wayyaaneen aangoo irra jirtu bu'aa argateetu bu'aansa warra jalaa hafetu maqaa sababa uummata Tigraayin TPLF bakka duraatitti akka deebitu warra hawwanidha. Akka mootummaa Abiy uummata Oromoon gargaarre akka uummata Tigraay gargaaretti dhugaa dubbachuudha. Akka uummata Tigraay garaa bal'atetti uummata Oromootiif Abiy garaa bal'atee nama. Kuni fakkeessuudha anaaf. Uummanni Tigraay uummanni beela'ee mabraatii fi ibsaan irraa badee eega rakkate fincila kaasuu kan barbaachisu warra kalee rakkina kana keessa isaan galchee ijoollee isaanii akka ta'an beekuu qaban ture sila. Ana Oromtichaa moti kan kalee gaafa isaan najjeesan gaaf tokko sagalee koon ta'in isaan beela'an jedhee sababa maqaa ijoollee isaanii warra kalee nu ajjeesaa ture, warra kalee nu hidhaa ture, warra kalee nu dararaa ture. Baga ajjeestanii baga hiitanii baga uummata Oromoo saamtan jedhee harka bal'isee fudhate. Olaantummaa biyya san keessatti qabaatiin biyya taana jedhanii warra calqabarraa gaafa qabsu calqaban karoonsatan. Ani deebi'aatii akka kalee ilmaan Oromoo miilarraa muraa jedhee ta'u TPLF wajjin hojjechuu hin danda'u. Hawaasa Tigraay wajjin hojjechuu hin danda'u. Hawaasni Tigraay bilisa kan bahuu danda'u dhuguma bilisummaa kan barbaadu ta'e
Uummanni naannoo Oromiyaa Oromoo irratti tokkosaa jiraami. Mirgan arganne. Dimookiraasiin naan deebine. Jedhee walitti dhukaasnaa miti nu. Hogganoonni naannoo Oromiyaa bulchan Oromoodhaaf hin taane. Jennee walitti dhukaasnaa miti. Isaan eega beela'anii maa walitti dhukaasuu dadhaban? Maa walirratti finciluu dadhaban? Alaa kaasee aga moloksee afaan tokkoon maaliif waliin ejjetan? Rakkina beelati, rakkina olaantummaa biyya sanii keessatti barbaadanidha. Kunni jala muramee beekamuu qaba. Koo biyyattii san olaantummaan akka duriitti dhiitanii nu butan nu wajjin jiraachuu barbaadu. Koo kaan duris kan karoorfatan biyya ta'uudhaaf Oromoon maal argata kana keessa? Tigraay biyya godhuuf Oromoon kan qabsaa'u, kan du'uuf, kan isaan wajjin ejjetuuf maal inni benefiitiin? Koo dhufanoo mo'atanii oolfan. Mootummaa kana mo'atanii oolfan Oromoon maal argata isa keessa? Qabsoo waliin qabsoofnee arginee hin beeknu kanaan dura. Hin beeku Oromoo. Ganummaa isaanii Oromoon argee hin beeku. Oromoo afaan Oromoo haasa'u hoon ta'in Oromoo qulqulluun bara wayyaanee sirna saniin dararame ajjeechame ijoolleen teenya duute namni 5,000 meeqan nu jalaa dhume jedhee hawaasni boo'isu. Dhugumaan hawaasa Tigraay gaddee odoon ta'in ta'ii dhuunfaa TPLF yoo dhufte naan argadha jedhee warra hawwuudha. Mee lolli Tigraay erga calqabee fi lolli Wallagga keessatti godhamaa jiru addunyaan gurnu kennee beekaa kan nuti waliin lollu. Hin beelumne uummanni Wallaggaa, intarneetii qabaa uummanni Wallaggaa, misooma qabaa uummanni Wallaggaa. Nuti walii ajjeesnu kan hin iyyini Tigraay karritti cufamte jedhee Oromoon iyyuu kanaaf Oromoon itti fakkaatu yaa boleessa. Galatoomii ulfaadhuu tasfaayee gara keetti deebi'a. Neetworkiin kee tammaan tanan hojjeta? Hojjeta natti fakkaata. Dhagaa gaariidha akka dansaa si dhageessaa jira. Haa ta'uuti gaafuma tana irra deebi'eetiin si gaafatiisaa fi deema. Sababni isaa Oromoon yeroo ammaa kana keessatti ilaalcha siyaasaatiin hagam tokko gargar babba'ee jira. Osoo sila akka biyya alaa kana miidiyaan gaariin jiraateetiin eentu gara eenyuuti jedhamee public opinioniin wanni akkanaa kun sila osoo hojjetameetiin jedhee parsantiin dubbatiisan dandeenya. Ammaan tana garuu hagana jedhiisan dandeenyu namootni gariin namoota yaada Ripaabilika Oromiyaa jedhu qabanu namootni garii namoota yaada mootummaa qabanu miidiyaaf ammoo namoota dhuunfaalleen biyyattii gubbaatti wanni fi dhiibbaa mataa fi akka isaan godhan gaaris ta'e hamtuu waan beekamu. Kanarraa ka'ee miidiyaa hedduu gubbaarratti aktiivistoota Oromoo innaa dhagarteetiin jette TPLF waliin Oromoon dhaabatiisaa malee diini keenya olaanaan naftanyaadha kana innaa duula banaa bal'aa innaa isaan godhanuu hin mul'ata. Maali faayidaan Oromoon TPLF waliin dhaabate yeroo ammaa kana keessatti argatu obbo Tasfaayee? Okay, galatoomi yaada akka kennu carraa kennu kan keeti baay'ee galatoomi. Ani immoo wanni yaadnu tokko maali wanta kaleessa nurratti ta'e kana waggaa 27 oli uummata Oromoon akkamii akka dararamaa ture yoo ka irraa fannu taate sun rakkoo addaati jechuudha. Rakkoo addaa qabna jechuudha. Wayyaanee wajjin yeroo baay'ee Oromoon namni akka Oromoo dararame bara wayyaanee waan jiru natti hin fakkaatu. Maali sababni akkuma beeknu sani ilmi Oromoo hagamtu du'eera, haawwatiin hagamtu, ijoolleen hagamtu du'eera, hagamtu dhumateera. Kan inni hundaa inuma beekna. Kaleessa nama hagamtu nu harkaa dhumeera sababa isaanii hagamtu kollaafameera nama hagamtu hidhaa keessatti dararameera. Inumaayyuu Oneg yeroo ce'umsaa san yeroo qabsoo yeroo dargiin kufsan waliin aseenee chaarterii keessa seenee waan hundaa akka godhaa ture inni beekna. Akkamitti bahe kan akkamitti irraafachuu dandeenya. Kun immoo dhiibbaa wayyaaneen gaafa Oromoon aangoo irratti dhufeetiin jedhee akka dhuunfaatitti faayidaa akka arganne waan beektuu fi olaantummaa ofii kaleessa dargii waan kufufneef hisaaba gootee hisaaba saniin olaantummaa ofii mul'ifteetiin biyya Oromoo irraa waan argite ikoonoomii illee waan argite hunda itti yeroo fayyadamtu argaatiin turre aangoo ummaa Oromoo irraa dhoggitee waa xiqqishoo waa'ee akka afaanii tana waan akka xiqqoo takka Oromootti fakkeessiteet akkuma Oromoon dimokiraasii argatee jedhu fakkeessiteet sunillee taatu qabsoo uummata Oromootiin qabsoo yeroo dheeraaf uummanni Oromoo godhaa ture irraa kan ka'e. Inni immoo guutummaan guutuutti akka bilisummaa arganne gooteet
Ekonomii ofiitiin biyya ofii keessatti abbummaa isaa dhoowwatee qabsoon kun immoo wayyaanee irratti ummatuma Oromooti jalqabe. Gara guddaan ummata Oromooti dhugaa haasa'uudhaa fi yoo sabaaf sablammoonni illee itti hirmaataa hin turte ummata Oromootitti dhumate. Kan qeletti dhumate. Kan adda addaan albayaatiin xiyyiitii wayyaaneetiin kan ummanni dhumate kan rakkoo keessa ture yeroo dhiyoo kan waggaa 4 waggaa 5 keessatti akkamitti irraanfachuu dandeenya. Kanaaf faayidaan nu jara kanarraa argannu maali? By the way, ummanni Oromoo biyyattii keessatti biyya Oromoo keessatti wanta hundaanuu caalummaa qaba. Ikoonomiin illee taate, baay'ina ummataatiin illee taate, lafti qabeenyi uumamaa illee taate Oromoon qaba. Oromootu baay'ina qaba. Garuu ummanni bicuun kun dhuftee ummata Oromooti akka waan ummata Oromoo xiqqoo taanee rutitti yoo waan akkanaa kana gootu taate diqqoo rakkinatu jira jechuudha. Kanaaf faayidaan nu isaan irraa argannu hin jiru. Nu of dandeenya nama of dandeenye waan guddaa godhuu dandeenya. Kanaaf ummanni aktivistoonni taate namoonni adda addaa miidiyaa baay'eeleen hordofuu iyyuu garuu haguma hordofee haguma haaloo kana dhuunfaa ofiitiif faayidaa dhuunfaa ofiitiif yoo ta'e malee ummanni Oromoo kan kaleessa arganne adda argata jedhaniitiin jara kana faana fiiguun biyyatti jigsu. Biyya jigsu. An akkasitti fudhadha biyya jigsu. Biyyi kun gaafa jiddeetiin jette kan irraa kan miidhamu uummata Oromooti. Saba hundaarra kan miidhamu uummata Oromooti. Maaliif baay'inaan hidhatu uummata Oromootitti caalaa bakka qabeenyaatiin biyya Oromootitti caalaa sabaaf sablammii baay'een illee uummata Oromoo keessa jira. Kanaaf biyyi tuni akka biyyaatti yoo ittiin fuufne rakkoon guddaan dararaan argatu uummata Oromooti. Kan saba caalaa iyyuu kan argatu. Seenaa adda addaatiin argitee waan adda addaatiin wanta gaariin taane tokko hojjetaa rakkoo keessa uummata Oromoo galchuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf wayyaaneen abadan hin dhuftu. Yeroo guddaa uummata wayyaanee kanaaf argitee TPLF fi uummata isaanii Tigraay ta'an tokko godhuu yaalanii ani waan tokkotu natti mul'ata waan kanarratti. Na dhageettuu miti? Dhageessaa jira. Waan tokkotu natti mul'ata uummata kanarra yoo ilaaleetiin jiru. Uummanni Tigraay TPLFin alatti saba dhaaba biraan beeku iyyuu. Kanaaf carraayyuu argatee hin jiru. Wanna tokko illee hin beekullee carraayyuu argatee hin jiru. Durumarraayyuu xiqqeennumarraayyuu uummanni kunniin isaa wajjin guddateera uummata argitan isaan malee hin beeku. Waan isaan jedhan malee akkuma wanti maleekaan wayiitti dubbateetti fudhatu uummanni kun. Ati nyaata ainata tokko yoo ka nyaattu taate nyaata ainata biraa hin beektu. Maaf ainatuma tokko bichaa nyaate yoo buddeena qofa bichaa nyaattu taate buddeena malee wanti biraa waan jirutti hin fakkaatu. Yoo waan ainata biraa yoo argite malee uummanni kunniin takkaffaa kaleessa aangoo irra tureera. Haa xiqqaatullee yoo uummanni illee aangoo arganne yookaan yoo uummanni illee ittiin fayyadamne namoonni muraasni itti fayyadamaniiran. Finfinnee keessatti akkuma agartan ikoonomiin sabaaf sablammii biraa keessaa yaasanii ispeeshaalii warri Guraagee akkuma beeknu baay'ee karaa nigdii kana baay'ee cimina qabanii hin beekna. Isumaayyuu keessaa yaasanii ofii aangoo fudhatanii gamoon argitan hundinuu wanti argitan kan isaaniiti. Ikoonomiin kan isaaniiti. Kanaaf yoom uummanni illee faayidaa hin arganne uummanni isaanii jarri kun akka itti fayyadamu hin barbaadu. Maaliif baanii yoo galanillee yoo asanillee baanii warri aangoo irra waan jiraniif itti fayyadama. Haa xiqqaatu baanii biiroo tokko eessana yoo bakka wayii baanii asanitti jedhan itti fayyadaman. Isarrallee siyaasa ammaa sana deemu kana uummanni waan carraa biraan arganneef isuma tokkicha isaan jedhan kana dhagaya. Kanaaf uummata kanarratti murteessuu hin dandeenyu iyyuu. An akka kiyyatti murteessuu hin danda'u. Maaf carraa biraa argatee hin jiru. Waan faayidaa biraa argatee hin jiru. Kanaaf wayyaaneen bakkaa kaatu malee biyyi kun nagaa abadan argattu. Abadan nagaa argattu. Kanaaf jarroo haa ta'uti. Natti fakkaata. Masfin gara keetti deebi'ee jira neetworkiin obbo gaarii natti hin fakkaanne wama cufaafuu gara keetti dhufee jira. Namootni akkuma ati beektu as gubbaa irratti ammallee wanni kana keessa mata duree kana keessa osoo hin bahiini Abiyyi afaan Oromoo dubbata Oromoodha gaaffii tokkocha illee hin qabu. Nama afaan Oromoo dubbatu kan saba keetii waliigaliisa caalaa nama afaan keetiin dubbanne kan waggaa 30 dabrete duudii si koloneeffatee si garboonfataa ture waliin deemaniitiin
sagaagaluu siyaasaa uumisi kun anaa fi cufaa fugguu ta'ee natti mul'ata. Abiy maal isin godhe maaliif himee waliin teettanii hin mari'anne dhugaadha sadarkaa bulchiinsaa gubbaan rakkootti hin jira. Ani mataan kee akkanuma tokkootiin nama Gujii keessa dhalatee guddate Gujii waan ta'eef iyyuu rakkina mootummaan naannoo sanitti dhaqqabsiise yookaan hanqina mootummaa irraa ka'ee waan naannoo Gujii keessatti uumame maal akkasiin ta'e hin beeku. Uummatni yoomiyyuu caalaa salphatee qaana'ee hiyyoommatee waan nyaatu dhabee nagaa dhabee lubbuu dhabee ilmaa intala itti dhabee jira. Mootummaan bulchiinsi gaariin hin jiru. Dabalataan ammoo ikoonomii biyyattii tasgabbooftee hin jirtu. Wanni hedduu wanni gaarii hin ta'in hin jirtu dhugaa dubbatiisaaf. Kun Gujii gubbaan jira, Wallaga gubbaan jira, Harargeen jira, Arsiif Baaleen jira, Shawaa keessan jira, bakkuma hundumaa iyyuu hin jira. Haa ta'uuti malee rakkina kana akkaataa mari'atanii sirreessisaaf caalaa nama afaan isaanii dubbatu walii galaniitiin akkan haa goonuti ka gara jedhiisaa caalaa namoota kalee waggaa 30 inni waggaa 3 dabarte biyya tana bulchaa ture yoo miidheellee jiraatu ta'e waggaa 3 nama kana miidhe. Warrooti kun ammoo waggaa 30 miidhanii jirani. Warra san jala deemanii ifi gurguranii ifi kennanii achiin boodatti ammoo uummata Oromoo kanneen biraas ammoo doomineet godhanii doomineeshinii siyaasaa akkuma tanaan dura Oromoo keessaa mul'ataa turte kaanii namni yaada kana hin deeggarre namni TPLF hin deeggarre sooshaal miidiyaa garaagaraa gubbaa irratti keessattuu namootni social media warra Tigraay falaaltaniitiin jettan laalisan dandeettan haga haqqistu as cufaayyuu waan nama jibbisiisaa argisan dandeetta. Namooti kanan deeggar fakkeenyaaf Jawaar gaafa geddaa biyyaa dhufee jira yeroo biyyaa dhufe san keessatti nagaa wayyaa tasgabbii wayyaa yaada jedhu ennaan ni dubbateetiin jedhu aayee kun jeefamuu qaba kun akkas ta'e isaa malee jedhamee duuli bal'aani irratti godhamee jira. Ka'umsi waan kanaa akkuma jedhameetiin jedhe namoota hedduu waa hedduu dubbatan masfin dhiyoota na'atini guyyaa kaleessaa namooti hedduun sirraa social meediaan share godhaa turani. Waan ta'e tokko baastee jirta. Waan san irra nu baay'isa hin dandeetta. Akkuma jedhame kana akkuma namoota hedduun shakkan kana wanni kun waan mallaqaa fi godhamu moo dhugumaanuyyuu uuma faayidaa siyaasaa yookaan ammoo ilaalcha garaagarummaa siyaasaatiif karaa tokkoon ta'u karaa biraatiin wanni kun Oromoo hin fayyadde waan godhamu jedhame moo akkuma guyyaa kaleessaa atni liik gootee waan ta'e tokko baaste akkuma kana waan faayidaa monetary value waan mallaqaaf jedhamee hojjetamu masfan. Keessattuu waan wanni baaste sanillee osoo xiqqoo keessan wabbaate. Gaariidha. Isa bira dhaquurraa garaagartummaan uummata Tigraay fi uummata Oromoo hedduu jiru siyaasa keessatti uummanni Oromoo ofiif walii abboomamuu amala hin qabu. Uummanni Tigraay bu'aa siyaasaa, bu'aa dinagdee argachuun barbaada. Namni Tigreen tokko afaan Tigree dubbatee biyyattii Itoophiyaa san binnaani ofii beela'eeti namuma Tigranyaa afaan Tigranyaa dubbate san mootummaa irra kan jiru nuyi kan jedhu amanee jira. Uummanni Oromoo immoo Oromoon isa bituurraa namni afaan biraa haasa'e hoo isa bitee fincilli isaatillee akka Oromoo irratti fincilu sanii moti. Waggaa 27 kana keessa mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'e mootummaan naannoo federaalaa waliin ta'anii uummata Oromoo hubatan ta'e guddinaan harka guddaa humna kan qabu TPLF ta'u uummanni Oromoo irratti qabsaan ture. Maaliif akkanaa adeemne wajjin hiriira baanee dippiloomaasii addunyaa bira dhaqnee olaantummaa humnaa kan qabdu adda bilisa baasaa Tigraay jennee faranjii bira dhaqnee bo'aan turre. Har'a wayyaaneen aangoo irraa buunanii OPDO'n nujjeessaa ture jechuu calqabe Oromoon. TPLF moti kan nujjeese. TPLF moti kan nu darare. Ergamtuu OPDO'tiin nu dararee ture. Abiyyi samma argan. Shimallis samma argan. Dhaaba OPDO'tis arma argan. Kaleessa garuu inni raafanne shoorti miimoorii moti kan qabnu. Hawaasni Oromoo walii galee olaantummaa TPLF humna qabduun Oromoo cabsitee bitaa jirti jennee faranjii bira dhaqnee bo'aan turre. Karra faranjii irratti bo'aan turre. Kana maaliif irraa? TPLF odoo amma mootummaa kana folqolchite Oromoo maal keessaa argata bu'aan isaa? TPLF wajjin ejjetee TPLF wajjiniin Abiyyi irratti duuluuni akkuma duraanii Oromoo namni afaan Oromoo dubbatu tokko nabituurraa namni afaan Tigraffaa dubbateetu haasa'u tokko nabituu caalaa jedhee hoo kan filatu ta'e okay. Afaan Oromoo haasa'e afaan Oromoo dubbatee nabituurraa afaan Tigriffaa haasa'ee nabituutu filadhaa. Hoo jedhe qabsoo TPLF kun akka mootummaa Abiyyi kun mo'atamuu hin deeggaru. Saniin ala TPLF odoo qabsooftee
mootummaa federaalaa kana amma fontoksitee bu'aan uummanni Oromoo keessaa qicatu jira. Kan caalee mucucaannee kufnamoo qabsoo keenyatti fuulduratti nuu tarkaanfata. Kana addaan baafachuu qaba uummanni Oromoo jechaadha. Innimtin duratti ati na gaafatte kuni uummanni Oromoo waraqanni sun feekillee waa danda'u. Dhugaa saba. Ani dhugaadha jedheetiin nama. Wayyaaneen gaafa Jawaar wayyaaneen irratti qabsaa'aa ture teerorizimiidhaa Jawaar jechaan hin ture. Hacaaluu Hundeessaa gaafa lubbuudhaan jirtu ajjeesuudhaa kan itti gumanii dhumattis ajjeesan isaan caalaa jira. Gaafa waan siyaasa isaaniitii bu'aa ta'u barbaadan alaabaa uummata Oromoo irratti uffisanii ajjeesan sanis Jawaar teerorizimiidha jedhaniitoo adamsan sanis Hacaaluu ajjeesan sanis footoo isaaniitis alaabaa abaa'oo sanis baatanii hiriira ba'an. Oromoodhaa gaddaniiti fe'ii isaaniitii amannaan TPLF uummanni Tigraay sayxaana malaaka jedhanii sagaduuf koo isaanii ta'e. Koo isaanii ta'in immoo malaakni sayxaana jedhanii too hin Jawaar hiisisee Oromoon akkamitti mana hidhaatti galan jechaa ture hiriira irratti. Jawaar mana hidhaatii baanan maal jechaanii jiran Jawaar isaa wajjin deemuu dinnaan yaada isaanii deeggaruu fi dinnaan maal jedhan halkanumatti akkamitti gadi ba'anii namticha kaleessa Jawaar firii jedhanii footoo baatanii iyyatsan Jawaar Mohammad biliyeena tokko akkaawuntii keessaa qaba. Abiyyi waliigalee Oromoo gurgurate jedhanii kan irratti duulee ummata TPLF miti Oromoon TPLF irraa karoora fudhata. Achi taanaaftee achi Tsaggaayee Araarsaa itti duuluu calqaban. Dura kan Jawaar irratti kaampeenii bare TPLF foota Teediroos Tsaggaayeeti. Kan miidiyaa TPLF daarekshinii kennu eenyurratti akka duulan eenyurratti akka kaampeenii godhamu maal kaampeenii akka godhamu TPLF mana tokko fudhatu ajandaa akka keenyaa kanaa muti. Kun Caalaan kan biraa, Tolosaan kan biraa, Mahammad kan biraa, Qixxeessaan kan biraa, Bocorroquu kanaa muti. TPLF propagaandaa hojjetanis dhugaa soba dhugaa fakkeessanii rasaasa Caalaa kan lolu bakka tokkoo fudhatan Dooktar Teediroos Adaanuun odoo afaan tokko dubbata. Maallaqni amma ergame kuni kaampeenii calqabanii jiru. Maaliif baasan? Ermiyaas Leddasee Waaqjiraa, Tsaggaayee Araarsaa, Isqeel Gabbisaa maaragaa kana gadhiise TPLF. Already qabsoon isaanii feelan ta'ee jira. Akka bu'aa isaanii buusne arganiiru. Amma maal kan qabanii jiru? Wadda warradan, Jeneraal Wadda warradan, Getaachoo Raddaa nuti Amaara wajjiniin walii galuu qabna kan jedhu garagarfatanii jiru. Akka Oromoo wajjiniin deemanii mootummaa san foxoqsuu akka hin dandeenye arganii jiru. So uummata Amaaraa kana qabachuu waan barbaadaniif ijoollee Oromoodha jedhaman kana ragaa kalee isaan nyaachisan san gadi baasanii bitinsan. Wayyaaniin amala akkanaa qabdi. Gaafa si jaalattu maankaa ittiin nyaattu hin gattu fuuteetii shelfii keessa teechisa. Gaafa ati isaan jalaa badde shelfii keessaa baasanii maankaa itti nyaatte kinoo abaluu maankaa tanaan waan kana nyaata jedhanii si agarsiisu jechaadha. Kuni amala gara bosona jiranirraa kan calqaban. Ofirrattis kan dalagan namarrattis kan dalaganidha. Kanaaf amma sameen kan jedhu propagandaan jalqabanii dhagaati. Uummanni Oromoo baay'een akka cufatetti siyaasni gabaa namatti gurguratta malee Oromoo wajjin afaan Oromoo wajjin Oromoo taasisuun anaaf importaatti muti. Haasaan nama haasa'u kun odoon afaan Amaariffaatiin haasa'e gabaan ani gurguradhutu jira. Sumaaletti nan gurguradha, Afaaritti nan gurguradha, Gaambeellatti nan gurguradha, Kunaamatti nan gurguradha, Sidaamatti nan gurguradha. Saba sallammoota biyya san keessa jiran Oromoo maal yaada, TPLF maal yaadde kan jedhu gabaadha siyaasni jechuudha. Gurgurattee bitatta. Nuti garuu rakkoon keenya siyaasa Amaaraa dhaggeeffannu, siyaasa TPLF dhaggeeffannu. TPLF hawaasni akka dhaga'uuf hoo barbaade afaan Amaariffaatiin haasa'u. Tigraay bichaan akka haasa'uun hoo barbaade Tigree haasa'u. Addunyaan akka haasa'u dhaga'uuf hoo barbaade afaan Ingiliffaatiin haasa'u. Maallaqni amma isaan nyaachisan kuni gadi baasanii kan maxxansanii fi Oromoo irraa abdii fudhatanii jiru. Kana Jawaar deemuu fi didee jira. Jawaar faanti immoo kan Jawaar fakkaatan mataa micciiramee jira. TPLF nutti deebi'uurra aduu nyaachuu wayyaa Oromoon jedhu baay'achuu arganii jiru.
warri bara TPLF madaalicha namni TPLF rukutame Abiy Buuse kan caanti dura waan amma TPLF deeggaree fidu kan caalu malee kan kanaa gadi anam fuudhu Oromoo baay'ee campaigning Jawaar biyya alaa godhe kun immoo Oromoota dogongoran hunda campaigning isaaniitti irraa fudhatee akka amma odoo wayyaaniin hiriira Oromoo wajjin hiriira yaamte Oromoo 5 Oromoo 6 argattu Oromoo afaan Oromoo danda'u kan Oromoon guddise ijoollee Tigree argachuu dandeessa Oromoo kan fakkaatan majoritiin akka kaleessan TPLF wajjin hiriira ba'u jiru kana waan galeefi waan kaleessan nyaachisan akka Oromoon beekuu fi gadi baasanii laxafan amma fixatanii jira so siyaasni isaanii eessatti galagaleera Amaara sossobachuu calqabanii jiru Faannoo wajjin rakkoon qabnu faannoo maarrakne gadhiisnaa hin ajjeesnu hin dararruu nuti Amaara wajjin rakkina keessa hin jirru nuti warra Sameenidha Abiyyi Ortodoksii balleessuu barbaada campaigning kun biyya alaati kaasee aga TPLF'tti propagandaan kun calqabamee jira jechuudha. Propagandaa kanatu kan Isqeel Gabbisaatii fi kan Tsaggaayee Araarsaa isaanii dutaa turan sun bu'aa waan hin buusneef kinoo birrii nurraa nyaataniiti dutaa turanii akka uummanni beekuu fi gadhiisanii jechuudha. Kun irraa waa fedhii salphaa kan sanaan ani immoo kan argite nama isaa isaan namumti gaafa waan tokko sirraa fixan kan kalee waliin nyaatte kan waliin wajjin dhufte gowwaa akka Oromoo kanan se'in gaafa si wajjin haasaanis riikardi godhu gaafa si gurshanis waan ittiin si gursan hin teessisu garaa guutuudhaan immoo kan si wajjin qabsaan amananiiti immoo wajjin si qabsaan bakka tokkotti akka si ganan hin beeku nutu karaa qulqulluudhaan nun ganan jennee wajjin duuna obboleessa odoo uummanni Tigraay uummata bilisa barbaadu ummata Itoophiyaa wajjiniin ummata Oromoo wajjin jiraachuu barbaadu ta'e maal godha sila aqeeti fincila warra kanarratti kaasa sagalee kana dhaggeeffate የትግራይ ለሉና ሲል ሰራዊት ፈጥሯል የአማራ መሪዎች ደግሞ ሚሊሻም ልዩ ኃይልም ፋኖም በአት እንትን እያደረጉ ናቸው አዘጋጅተዋል ይህን እንትን የማድረግ ጉዳይ እና ይህን ይዞ ወደ ጦርነት የመግባት ጉዳይ ነው እንትን እየተደረገ ያለው እንዳይል በእኛ በኩል ከዚህ የአማራ የጸጥታ ኃይል የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ፋኖ የአማራ ሚሊሻ ጋር የመዋጋት ፍላጎትም የለን እሱን ይህን ኃይል ታርጌት አድርገን የምናደርገው ውጊያማ አይኖርም የመጀመሪያው መግለጽ የምፈልገው ይሄ ነው ሁለተኛው ከዚህ የአማራ የጸጥታ ኃይል እንግዲህ ምንድን ነው የሚባለው የጥምር ኃይል ምናምን ብለው ከአብረው ነው እየተዋጉ ያሉት ከመከላከያ ኃይል ጋር ሊወገድ የማይችል ውጊያ ይኖራል። ስለዚህ በዚህ ሊወገድ የማይችለው ውጊያ ውስጥ በተቻለ መጠን ኪሳራው አነስ ለማድረግ ማለት ጥረት እናደርጋለን። የተማረከ ካለም እንደ ጦር ሙርኮኛ ሳይሆን ያው እንደ መጣላት ከሌለብን የተጣላነውና ነፃ ለመልቀቅ ሁሉም ጥረት እናደርጋለን። አሁን ከተያዙት 5,000 ምርኮኞች ውስጥ ያሉትን ሚሊሻ፣ ልዩ ኃይል፣ ፋኖ የሚባሉት ካሉ ነፃ እንልቀቅ ብለናል። አውቶማቲካሊ ጦርነት ስለነበሩ መሳሪያቸው እንረከባለን። የተባረኩት ከዛ ግን ነፃ ለማድረግ ወስነናል። ድንጋ በአጋጣሚ
ይህን ለማጥራት በምንሄድበት ወቅት Nutin gara keetii hin deebi'a. Tigraay will prevail waan akkanaa kana. Tigraay hin mo'atti waan akkanaa kana dubbatiisa jira. Alulaa Salamoon fa'aati namooti afaan isaanii ta'an hundinuu Itoophiyaaf kan barbaachisu nagaa jedhanii istiraatejii jiraatiisaaf yaalii godhiisa jirani. Dirree waraanaatti kisaaraarra dhaqqabeerraa ka'amu maali obbo Masfin obbo Bantii Fuufaa. Eenyu siin jedhani maqaa kee dhiifama waliin dura. Badhaasaa Hailuu jedhama. Badhaasaa Hailuu Galatoomigaa boleessa ilma kiyya sun jedhee at least waanan soofin qabu. Galatoominaaf feeruu keessaniif obbo Nagaasoo Dubees yeroo dheeraa isinin hordofaa wal quba qabnaa. Ani gaa bakka amma ati jette kanarraa hin eegalu maaliif umuriidhaanis lafa buleeraa manguddoo waliinis buleeraa dhaamsa manguddootaas nan qabaa dhaggeeffatoota keessanis uummata Oromoo mara warra nu dhaggeeffataa jirus bakka irraa kaate yoo hin beekne bakka geesse yoo hin beekne bakkatti deemtu yoo hin beekne ati nama bishaan baara fageenya isaa bal'ina isaa hin beekne keessa seenee daaktee keessaa bahuu dadhabdee keessumatti otoo taphattu nama keessatti du'u taataa jecha. Kanaaf waa'ee TPLF ka'umsuma isaarraa eegfi waa'ee Oromoo ka'umsuma keenyarraa fi waa'ee Itoophiyaa ka'umsuma keenyarraa eegallee diinni Oromoo fi diinni Itoophiyaa gaafa Itoophiyaa jedhamtee uumamturraa ka'eetu eegalame. Akkamitti jechuun mala bara Aduwaa abbootiin keenya dhaqaniitu warra nutu beekaadha nutu addunyaa bulcha jedhu salphisanii qaanyessanii biraa deebi'an. Gaafasi seessaan dhufanii karaa kaabaa dhufan. Yeroo karaa kaabaa dhufan kana erga mo'amanii ba'anii booda kellee isaanii nu keessatti buusanii deeman. Yeroo 8 ol nutti deebi'an. Yeroo 8 cabaniituma deeman. Kan irraa maayyii Goobanaa Daacee karaa Wallaggaa warri Durbush jedhaman bishaan Abbayyaa amma hidhame kan lafa Beenshaangul kuchisiisanii Sudaanitti galchuudhaaf yeroo isaan seenan Goobanaa Daacee dhaqee barbadeesse. Achiinis kellee wayii buusanii